Hashama akka fuuni dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota maatii faana sabaa kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan hundi nagaan keenya akka qabu jenna dhaggeeffattoota keenya. Egaa nuti sagantaa keenya guyyaarraa qabannee dhiyaannee jirra. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya caqasaanis hafeerraa keenya. Kanneen faana sabaa YouTube chaanaaliin subscribe hin godhin ammoo faana sabaa YouTube chaanaaliin barbaadaati subscribe gochuu akkasuma viidiyoo keenya walii qooduun wal biraa gaasiniin jechuunis kabajaan isin gaafannoota dhaggeeffattoota keenya. Egaa amma gara sagantaa keenyaatti isin dabarsinaa nu waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Sagantaa keenya eegallee jirra. Paartileen Mormitu Ethiopia Sagal har'a Washington DCtti mootummaa sirna bilchiginaa Ethiopia amma biyya bitee jiru kan Abiy Ahmediin hoogganamu kuffisuudhaaf waliigaltee jabaa mallatteessanii jiru. Isaan keessaa adda bilisummaa Oromoo fi adda Waraanaa Jiran yookaan immoo Tigray Liberation Army kanneen biroo dabalatee har'a waliigaltee akka mallatteessanii akka gama fuulduraatti humna isaaniin sirna sana diiganii mootummaa ce'umsaa ijaarrachuudhaan fedhii uummata isaanii irratti xiyyeeffatanii gama abbaan gama fedhii uummata ofiitti akka deemuu fi har'a waliigaltee tolfatanii jiru. Isaan keessatti guyyaarraa obbo Odaa Tarbii itti gaafatamaa dubbata adda bilisummaa Oromoo kan damee waliigalaa yeroo ammaa kana Washington DCtti karaa social media adda addaan akkasuma karaa BBC Afaan Oromoon gaaffilee adda addaa akka gaggeessaa ture dhageenyee jirra. Kana bal'inaan har'a dubbanna. Egaa paartileen Mormitu guyyaarraa Washington DCtti wal arganii sirna mootummaa bilchiginaa amma Itoophiyaa bulchaa jiru kan Abiy Ahmediin hoogganamu aangoorraa darbanii sirna uummata ofiif uummata isaaniif tolu ijaarrachuuf waliigaltee kanneen mallatteessan keessaa paartileen Sagal, Oromoo Liberation Front, Tigray Liberation Front akkasumas Somalia Liberation Front, Sidaamaa, Agoo, Qamaant, Gambeellaa fi kanneen biroonis kanneen afan kan sirna mootummaa Abiy fi sirna nafxanyaa durii mormuudhaan haga har'aa gahan keessumattuu ilmaan kuush kataanii akka jiraniin baay'inni isaanii ilmaan kuush sirna gabroonfataa waggaa 100 hedduuf uummattoota sabaaf sablammii biyya sanaa gabroonfataa ture keessatti mormii karaa mataa isaanii gaggeessaa akka turanii fi akkasuma sirna sana jalatti kan eenyummaa isaanii dhabaa turan ta'uun yeroo ammaa kana egaa jabaatanii qawwee hidhachuudhaan sirna bilchiginaa kana akkuma wayyaanee fi akkasuma dargii mormaa turanitti amma sirna bilchiginaa kana kuffisanii mootummaa uummata ofii kan isaaniif tolu mootummaa wal ta'aa kan waliigalteedhaan ijaarrachuudhaaf egaa amma Washington DCtti kan isaan waliigaltee mallatteessanii yeroo ammaa kana sirni bilchiginaa duulaadhumaa jechuudhaan Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessaa dargaggoota utuu maatiin itti bu'u akka viidiyoodhaan arginetti gara lola isa xumuraa jedhu wayyaanee adda bilisummaa Oromoo balleessuu duulaa jedhu xiyyaaraa fi akkasuma karaa lafoo humna faannoo naannoo Amaaraa akkasuma humna addaa naannoo Amaaraa duulchisuudhaan lolaa jabaa uummata Oromoo walloo irratti banee jira. Egaa haa ta'uuti malee sirni bilchiginaa kun guyyaa tokko milkaa'ee hin beeku. Xiyyaaraan guyyaa 3 kana magaalaa walloo adda addaa akka rukutaa jiruu fi guyyaa dheengaddaa immoo magaalaa Kamisee keessatti rukuttaa xiyyaararraan gaggeesseen daa'imman hedduun magaalaa keessaa kan sossoo'u turan kanneen 50 ol ta'an akka lubbuu dhabanii fi manni uummattootaa hedduu akka gubate dhaga'ama.
Gama sochii naannoo magaalaa Finfinnee gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n gaggeessaa jiru ammoo egaa miidiyaalee guguddaan addunyaa akka walharkaa fuudhanii gabaasaa jiranitti gootichi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 12 fagaatee kan argamuu fi akkasuma naannoo Olataa akkasuma Gabra Gurraachaa Incinii Abbuunaa akkasuma dabalatee naannoo magaalaa Finfinnee as Shanoo dabalatee gama magaalaa Bishooftuu dabalatee bakkoota hedduutti sochii jajjabaa gaggeessaa jira. Magaalaa Finfinnee keessatti hammoo bakka inni special force yookaan immoo humna addaa isaa jajjabee bobbaasee jiru naannoo laga Xaafootti humna isaa 400 ol akka bittimsee jiru karaa saatalaayit maappii irraa argine sochii adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana hordofaatii jira. Haa ta'uutii humni mootummaa biltsiginnaa jalatti uummata Oromoo miidhaa ture poolisiin humna addaa Oromiyaa 1600 ol guyyaa dheengaddaa adda bilisummaa Oromootti makamuu kan gabaafame yoo ta'u isaan keessaa 400 ammoo dhaabbataan adda bilisummaa Oromoo waliin loluuf kanneen hojjechaa turanii fi amma agara sanatti lolatti seenanii jiru jechuudha akka adda bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii tiwiitarii isaarra kaa'etti. Egaa dhiibbaanii gama alaanii sirna mootummaa biltsiginnaa Abiy Ahmed irratti gaggeeffamaa jirus jabaatee itti fufee jira. Akkasuma qaraxa malee gabaa addunyaatti daldalachuu fi akkasuma bitachuu irraati Ameerikaan Itoophiyaa baasuu ishee guyyaa har'aa Itoophiyaan mormitee jirti. Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti immoo mormii kana waliin kan wal qabate mormii biltsiginnaan deeggarsa waammatte gara mormiitti jijjiiramuudhaan Jawaar Mahaammadiidhaatiif ba'uu qaba. Nuti adda bilisummaa Oromootu nu hooggana. Biltsiginnaa down free Jawaar Mahaammad our leader is Marroo jechuudhaan sagalee isaanii fedhii isaanii dhageessifachaa turani guyyaa har'aa magaalaa Arsii naannoo Asallaa keessatti. Egaa qabsoo Abiy Ahmed ammaa ijibbaataaf godhaa jiru kun milkii tokko kan hin argannee fi uummatii faallaa isaa itti deebi'ee mormii isaa dhageessisuu itti fufee jira. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo magaalota kaaba Walloo irraa jiran aga Shawaa ga'utti akkaan qabachaatii jira gootichi waraana bilisummaa Oromoo gama Affaariinis akkasuma adeemsa isaa babal'ifachaa akka deemaa jiru argaa jirra. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo gama Wallaggaa Lixaa Jimmaa akkasuma ammoo Wallaggaa Lixaa Ilubaaboor gara Asoosaa Mandii dabalatee tarkaanfii diinarratti fudhachaa jiru akkaan jabaachaa akka jiruu fi injifannoo jajjabduunis galmeeffamaa akka jiru dhagahamaa jira. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa guyyaa keessatti wareegama barbaachisaa akka ta'eef akkasuma wareegama qaalii kafalaa injifannoo ofii fedhu garuu galmeessuutti akka jiru dhagahamaa jira. Yeroo ammaa kana magaalaa Naqamtee magaalaa guddaan akkaan gooticha waraana bilisummaa Oromoon marfamuu irraa kan ga'e sirni amma aangoo irraa jiru rifaatuu guddaadhaan uummata isintu adda bilisummaa Oromoof guyyaa basaasaa oola jechuudhaan dargaggoota hidhuu fi reebuun itti fufee jira. Egaa sochii gooticha waraana bilisummaa Oromoon guyyaan gaggeessaa jiru akka bakkootanni humnaan jabaatee tarkaanfii fi adeemsa isaa guyyaan itti fufaa jiru keessatti Ethiopian crisis ka jedhu maappiin sochii mootummaas akkasuma ammoo ka TPLF akkasuma ammoo kan adda bilisummaa Oromoo ABO kan mul'isu namoonni kamiyyuu ilaaluu danda'a. Ethiopian crisis map jechuudhaan seerchii godhe argachuu danda'a. Egaa adeemsa gootichi waraana bilisummaa Oromoo guyyaan godhu nuti karaa qophii keenya kanaa pictureedhaan isiniif keenya isinis caqasaa isiniin jenna. Egaa adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu cichoominaa fi akkasuma jabina guddaadha. Yeroo ammaa adabbii adda addaa diina isaarratti kan inni godhaa jiru. Egaa uummati Oromoos gooticha waraana bilisummaa Oromoo tumsuudhaan galma bilisummaa keenya dhiyeessuudha qabna jechuunis dhaamsa keenya. Haa ta'utii nuti sagantaa keenya guyyaa har'aa asuma irratti golomna. Sagantaa keenya itti aanu nagaa walitti deemnuttis nagaan nuuf turaan afeerraa keenya turtii gaarii qabaadha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya faana sabaa YouTube chaanaliin subscribe gochuus hin dagatinaa isiniin jenna. Kanneen sagantaa keenya guyyaa guyyaan hordoftanis viidiyoo keenya waliif hiruun akka hunduu dhaggeeffatu gochuunis dirqama keessan nuuf qabdan baadhaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti golobnaa sagantaa keenya itti aanu agolitti deebinuttis nagaan nuuf tura. Yaadaa fi qeeqaa yoo qabaattan ammoo karaa iimeelii keenya faana aartii YouTube gmail.com jechuudhaan yoo nu katabdan nu qaqqaba. Ammoo yoo feetan koomentiidhaan akka hordofnu koomentiidhaan yaada keessan nu kennuu dandeessu. Ammoo peejiin faana aartii YouTube akkasumas Oromiyaa Daily Post yoo feetan achirraanis nu barreessuu dandeessu. Peejii keenya biraan ammoo Oromo Liberation Front Information ka jedhus irrattis nu katabdan yaadi keessan nu qaqqaba. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Yeroo gaarii. Egaa weellisaa Jaafar Yuusuf galatoomii horii bulittiin jenna.